Viidiyoo kana keessatti dhuguma bilbila keessan ni jaalattan yoo ta'e sitiingiiwwan sirreeffachuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan sadii isinitti agarsiisa. Egaa viidiyoo kana keessatti sitiingiiwwan bilbila keessan irratti sirreeffachuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan sadii qabadhee isinii dhufee jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan? Dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raappee bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jechaa har'as akkuma baratame viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu namoota bilbila qabdan hundi keessaniyyuu sitiingiiwwan sirreeffachuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan sadii isiniif qabadhee dhufee jira. Ani mu'eedha chaanaala kan koo Soofuma Raappeerraa obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan. YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba. YouTube chaanaalii kanarratti viidiyoowwan bal'aan hojjetamanii jiranii hojii onlaayinii waa'ee teekinooloojii guutumaan guutuutti viidiyoowwan bal'aan hojjetamanii jira waan ta'eef daawwachuudhaan irraa barachuu ni dandeessanii. Gara YouTube chaanaalii kan kootti erga seentanii booda YouTube chaanaalii kan koo keessatti viidiyoowwan bal'aan hojjetamanii jiran isaanis hin darbellee daawwachuudhaan irraa barachuu ni dandeessu. Gara viidiyoo keenya kanarratti yeroo deebinu bilbila keessan irratti sitiingiiwwan sirreeffachuu qabdan murteessoo kan ta'anii fi tasumayyuu osoo hin sirreeffatin kan biran darbuu hin qabne sadii isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu akka carraa ta'ee bilbilli keessan hattuudhaan yookaan isin jalaa hatamu ta'e salphamatti bilbila keessan deebistanii argachuudhaaf yookaan immoo bilbila keessan barbaaddanii argachuudhaaf sitiingii isin tajaajiludha. Sitiingii kana on godhachuudhaaf immoo gara sitiingii bilbila keessaniitti ni deemtu jalqaba irratti jechuudha. Gara sitiingii bilbila keessaniitti ni seentu. Sitiingii bilbila keessanis qabdanii akkana gad harkisuudhaan mallattoo sitiingii kana irratti kilik gochuudhaan gara sitiingii bilbila keessaniitti seenuu ni dandeessu. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo sitiingii Google jettu ni argattu. Bilbila tokko irratti immoo accounts yookaan immoo accounts and backup jedhutu isinii dhufa. So sitiingii Google jettu kana keessa ni seentu. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata. Fuula kanarratti erga isin fudhate booda akkana keessa yeroo gad dhuftan jechuudha. Find my device kan jedhutu isin dhufa. Isheen kun taa'umsi ishee garagara ta'uu danda'a bilbila irraa bilbilatti. So tartaa kanarratti illee isin tarreeffamuu dandeessi. Find my device kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentu. Ergasii immoo use find my device kan jettu kana ishee kana toongilii kana on godhattanii ergasii immoo paataarni bilbila keessanii isin gaafata waan ta'eef paataarni bilbila keessaniitti galchuudhaan continue jettu. Yeroo kanatti akkuma asirratti argattan find my device keessan on isiniif ta'a. Kana jechuun bilbilli keessan yeroo badetti yookaan immoo hattuu isin jalaa yoo kan fudhatu ta'e bilbila keessan imeelii bilbila keessanii device biraa yookaan bilbila biraa ta'uu danda'a laaptooppii biraa irratti galchuudhaan kallattii bilbilli keessan itti argamu beekuudhaan nama san sakattaatanii bilbila keessan deebistanii argachuudhaaf carraa isiniif uuma waan ta'eef sitiingii kana on godhadha. Lammaffaa irratti kan isinitti agarsiisu immoo bilbila keessan vaayirasii adda addaatiin akka isin jalaa hin miidhamne kan isiniif gochuu danda'u sitiingii mataa ofiif danda'edha. Sitiingiin kun kan argamu namoota bilbiloota saamsingii of harkaa qabdaniif waan ta'eef warroonni bilbila saamsingii harkaa qabdan aappiiwwan antivaayirasii ta'an bilbila keessan irratti fe'uun isinirraa hin eeggamu. Kana jechuun aappiiwwan bilbila keessan irraa vaayirasii barreessuu danda'an itti fayyadamuu hin qabdanii. Sababni isaas bilbilli saamsingii mataan isaa sitiingii akka antivaayirasiitti isin qarqaaru waan qabuuf jechuudha. So appilikeeshina antivaayirasii yookaan immoo vaayirasii bilbila keessan irraa balleessu bilbila keessan irratti osoo hin fe'in sitiingii kana qofa sirreeffachuudhaan vaayirasiin gara bilbila keessaniitti akka hin dhufne dhorkuu ni dandeessu. Kanas gochuudhaaf gara sitiingii bilbila keessaniitti ni seentu. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan battery in the device care kan jedhu sitiingii ni argattu. Battery in the device care kan jettu kana keessa seenuudhaan ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan isinii dhufa. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan akkuma asirratti argattan device protection kan jedhutu argama. Device protection kan jettu kana irratti kilik gochuudhaan gara keessatti ni seentu. Yeroo jalqabaatiif yeroo keessa seentan haala kanaan isinii dhufa. Yeroo kana isee kana on godhachuudhaaf turn on kan jettutu isinii dhufa waan ta'eef turn on kan jettu kana irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo turn on kan jettutu jala kanatti isinii dhufa. Ishee irratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argattan not it is found isinii jedha. Yeroo kana jechuun vaayirasiin bilbila keessan miidhe yookaan aappiin bilbila keessan miidhu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu bilbilli keessan vaayirasii irraa bilisa ta'uu isiniif agarsiisa. Vaayirasiin bilbila keessan akka hin miine yookaan immoo aappoonni vaayirasii baatanii gara bilbila keessaniitti dhufan baay'een jiru waan ta'eef iskaan gochuudhaan yeroo hundayyuu vaayirasiin bilbila keessan irra jiraachuu fi jiraachuu dhabuu akkanumallee ofirraa qulqulleessuudhaaf iskaan foon kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo iskaan isiniif godha. Aappiiwwan yookaan immoo faayiloonni vaayirasii of keessaa qaban asirratti isiniif dhufu waan ta'eef ergasii ofirraa balleessuudhaan vaayirasii bilbila keessan irraa haquu ni dandeessu jechuudha. Egaa haala kanaan vaayirasii bilbila keessan irraa eeguu ni dandeessan. Antivaayirasii bilbila keessan irratti fe'uun isinirraa hin eeggamu. Sadaffaa irratti immoo sitiingiin isinitti agarsiisu gara sitiingii bilbila keessaniitti ni seentu ammas jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa erga gad dhuftanii booda dhaggeeffattoota kan koo Google kan jedhutu sitiingiin isinii dhufti yookaan immoo
Bilbila tokko tokko irratti accounts inda backup isinii jechuu danda'a yookaan immoo accounts qofa isinii jechuu danda'a. So settingii Google jettu kana keessa seenuudha. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata. Ergasii immoo koornaa kanarratti sarara sadiitu argama. Sarara sadii kanarratti kilik gochuudhaan settingiiwwan lamatu isinii dhufa. Settingiiwwan kunniin lamaanis usage and diagnostics ka jedhuu fi open source license ka jedhutu isinii dhufa. Usage and diagnostics ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan settingii kana ofirraa on taatee haala kanaan dhufti yoo ta'e off ofirraa gootanii settingii kana ofirraa off gochuun kan isin fayyaduuf data bilbila keessanii qusachuudhaaf fi akkanumallee icciitii bilbila keessan irratti isin hojjettan hundayyuu settingiin kun on yoo ta'e kan ta'u ta'e gara kaampaanii bilbila kana oomisheetti ni dhaqqaba. Settingiin kun on taatee haala kanaan jirti taanaan wanti isin bilbila keessan irratti hojjettan guutumaan guututti kaampaanii bilbila kana oomishee ni dhaqqaba jechuudha. So information asirratti argamu kana yoo dubbistan guutumaan guututti wanta isin bilbila keessan irratti gootan activity isin bilbila keessan irratti hojjettan wanta isin bilbila keessan irratti hojjettan hundi isaaniitu kaampaaniin bilbila keessan oomishe guutumaan guututti ni beeka jechuudha. Kanaafiyyuu iccitii keessanis ni beeka kaampaaniin kun jechuudha. Kanaafiyyuu iccitii keessan akka hin beekne yookaan immoo wanta isin bilbila keessan irratti hojjettan akka hin beekne isee kana ofirraa off gochuudhaan security bilbila keessaniillee eeggachuu ni dandeessanii. Kana qofaa miti data bilbila keessaniillee qusachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa settingiiwwan kanneen sadeen bilbila keessan irratti sirreeffachuudhaan faayidaa guddaa irraa argachuu ni dandeessanii. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.